Tole maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan kiyya Taliila Roorrisaa jedhama. Kanaan dhufe asuma Misraaq Shawaa kana aanaa Lumee ganda Biiqqaa qotee bulaa Biiqqatirraa hin dhufe. Waaqayyoon moo lafa kanatti maal isiniif godhee waa'ee maalii dhugaa baatu? Egaa maqaan Waaqayyoo yaabbifamu Waaqayyo waan naa godhe lakkaa'etti bahuu hin danda'u. Waaqayyo waan baay'ee waan lakkaa'amee hin dhumne naa godhe ani garuu waanuma xiqqaa tokko isa keessaa dubbadha jedhee tanan barbaade. Innis maqaan Waaqayyoo dachaan kan eebbifame yaa ta'u innis mucaa tokko na jalaa dhukkube nama aduu qidaamee hojjaa xabbaqaa tokko irra jira aduu qidaamee nagaan manaa bahee aduu sammata guddaa maaltu galee reeffatu nutti gale. Du'aa garree jiraa mooti saba Waaqayyoo. Akkasumatti finne akimii kan lamaara hospitaala kan hin ciibsine sanbatama guddaadha. Wajja duree amma dhoogaawuti halkan namni afur danda'ee qabee tombuluu hin utaalaa harkaa bahuu barbaada. Ani garuu achumatti gateetan kara mana kanaa dhufe maqaan Waaqayyoo dachaan kan eebbifame yaa ta'u achumatti manuma akimii isaatti gateetan kara mana kanaa dhufe mana kana charchiin kunis as jiraatu miiluma sanaan dhaga'e nama dhugaa namee hospitaala kana keessatti hin beekan. Kanaan booda fayyinni koo mana Waaqayyooti fayyinni koo Waaqayyo bira jira manni yaalaa kunoo maanaan godhi jeetan kara mana kanaa dhufe inni dhiigan qoranne inni fincaan hin qoranne inni raajii hin jenne inni qarshii siin gaafanne maqaan Waaqayyoo dachaan kan eebbifame yaa ta'u. Waaqayyoof harka keessa walitti rukutaa isa gatii nama hin gaafanne isa tola nama fayyisu kanaaf. Egaa isinii ilma keessan kan dhukkubsate kana gara mana yaalaa achitti dhiistanii akka dhuftan nutti himtaniittu ergasii booddee raajiin isiniif kadhatanii maal isiniin jedhanii? Ani footoo isaa fideetan dhufee kanuma kana taa'ee namni Waaqayyoo koottu nama mana akimii namni nama ciibsee dhufti koottu as baay'inaan jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Koottu as baay'ee mana akimii nama ciibsitee kan dhuftee as jirtaa koottu as baay'ee jennaan kaadeetuman dhufee. Sanaan booda akkan ta'es hin beeku waan iyyuu waan ililchuullee hin beeku yeroo san keessa gammachuu na wallaalseera galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anuma jeeta footoo sanan qabaa footootti kennee nama amanee mootiti nama amanee mooti nama hin jedheen yaa fayyuu sabaa jedhee sabaan yaa fayyu diinni kana ulfatee jira ajjeesuudhaan dhufee jira garuu as dhufuu keetiin Waaqayyo isaaf du'aa dugaleera naan jedhee footoo natti deebisee. Mucaan aduu sam jammaree bilisa bahee amma nasaadha marqaa Waaqayyoon eebbifamatu Waaqayyoon naa galateeffadhaa saba Waaqayyoo. Mucaa isaanii kana nama afuriin gadi qabnee buluu dadhabne baay'ee wajjiniin rakkanne jedhan abbayeen keenya garuu manni kun mana furmaataati Waaqayyoo isa bakka kanatti furmaata namaa kennu isa dhukkuba namaa namarraa gatee bilisa nama baasuuf sabni ammallee harka keessa walitti rukutaa ililleetti dabalaa gooftaa Yesuusiif galata dhiyeessaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u xinnoo dhaamsina ni qabu maalinni Waaqayyo fayyisaadha. Yeroo hundumaa Waaqayyo jiraachisaadha. Yaa saba Waaqayyo wallaalli nu godhee bakka baay'ee deemaa irra warra qaalluurras deemaa irra mana tonqaarras deemaa irra mana akimiirras deemeerra garuu bu'aan hin jiru. Bu'aan eessa jira mana Waaqayyoo keessa kanaafu hundumti keenyaa keenyatti warra Waaqa beekuufis warra Waaqa hin beeknes hundaafu Waaqayyo waan hojjetu ta'eef namni hunduu kanatti dhufee akka fayyuun barbaada dhaamsa kana isin jechuu barbaada maqaa Waaqayyoo dachaan kan eebbifamu ayyaanni Waaqayyo ulfinni Waaqayyo isin haa argatu eebbifamaa jechuun barbaada. Ameen. Waaqayyo isiniin isaa eebbisu. Ani maqaan koo Nagaashuu Xaafaa jedhama kanan itti dhaladhees aanuma boosatti dhaloonni kee Dongoreenaadha. Wanti nan dhugaa bahu waa lama jechuudha. Bishaan asii bitadhee galee jira jechuudha. Jalqaba haadha mana koo dhukkube mana akimii geessee hin didame. Qodaa bashitaa geessee hin didame. Na akimii qodaa bashitaa nan geechee hin didame. Achi qoricha fudhannee fayyadamtumaa hin didame. Maal ishee dhukkuba ture gara mana yaalaa geessitee maal siin jedhanii? Harma kana inni teessee fuula kanallee hin bobbooksee bakka hin didame. Amma ka'ee xeenaa xaabibaa geechii hospitaala meeshaan hin jira sirriitti alaalamtu jedhan xeenaa xaabibaa geessee innaan hin danda'amu jedhanii hospitaalatti nu barreessan. Hospitaala kana amma guyyaa tokko doftarri hin jiru qaxaroon hin baay'ate bakka yaa'u hagas maras na keessummeessi dandee Waaqayyuma biraayyuu hin ta'in malee wanti kun oduu ta'ee jarri kun dabarsanii nu ilaaluu danda'u. Kanaafuu charchii deemnaa koottu hin jedheen kanee as dhufnee bishaan asii fudhannee nuddee hin fayyite. Inni lammataa immoo abbaan kiyya dhukkubsatee gaafa gannaa jechuudha. Hospitaala ciisaa
doktorri akka waraanne bakka akka tokkodha ofirraa dhiitaa akka sammuu nama dabarsee kana ta'e jechuudha jaarsi. Amma gaafa kana maali yaa Waaqayyo qormaanni keenya kun hin darbuu hin jedhe amma nan boo'ee ayee silaas furmaatni Waaqayyo malee hin jiru keenya kaleechas kan dabarsee nu ga'e isa kanaafuu bishaanuma kana itti qabee mee hojii Waaqayyo kana laalaa jedheen bishaan koo qabadheen ka'ee hospitaala dhaqee ittan qabee ifayyee galanni Waaqayyoof haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u maqaan isaa yaa ulfaatu sirriitti naa galateeffadhaa. Muree galatoon. Baga Waaqayyo si gargaaree fiixaan siif haa baasu sabni immoo harka keessa walitti buusaa. Sababa haadha manaasaaf abbaa isaadhaaf jechuudha. Tole maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii Waaqayyo immoo lafa kanatti maal isiniif godhee waa'ee maalii dhugaa baatu? Ani ganda Qilintootiin dhufe asuma. Maqaan kiyya Likkeedha. Likkeen jedhama. Waaqayyo wanni naaf godhe lafa kanatti. Waaqayyo guyyaan ani maraadhee kafana gatee micaan koo halkan mishiti kecha sa'aatii lamatti ba'ee karaa inni deebi'ee dhabe. Du'aa isaatis jiraa isaatis ifa guyyaa aduu saniiti oduma olii gadi kaannu jiraa sin agarre du'aa sin agarre oduu maraadhu oduu maraannu biyyi muluun ba'ee bineensi nyaatee jiraate waan isaa wallaaletan furmaata dhabe baateen iyyitu kun harka agarre kun mataa agarre jedhanii. Bineensi nyaate jedhanii uummanni kana muluu naa labse baateen boochuu baateen iyyitu baatee mardoon boochuu naan jedhan Yesuus Kiristoos ani boo'u du'aa isaatis hin agarre jiraa isaatis hin agarre ani Waaqayyoottan naqee sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhe hoo boo'i naan jedhe boo'e hoo jira naan jedhe Waaqayyo irraa dhaggeeffadhe tanan boo'us boo'a jedhe tanan Waaqayyootti dhufee asitti boo'e. Isin jalaa badee eessatti akka badee hin beektan turtanii? Karaa inni deebi'ee ba'uusaa malee tana deebi'eesaa bitaa ba'ee mirga ba'ee nagar. Lafti nuun lufta lafti nuun citte waaqni kun nutti gad dhiyaatee waa fuun wallaalle. Amma waanan godhu wallaallananii ka'ee too asitti boo'ee Waaqayyo sagalee Waaqayyo yoo as dhufu maali inni du'aa sin agarre jiraa sin agarre jettee kan bochu kottu as bayinaan jedhe sagalee Waaqayyo jechuudha. Amma ka'ee tan as ba'ee ka'ee as baananii maal sii taanaan jedhe ilma kiyyaan jedheen. Ilmi kee maal ta'eera ilmi kee hin jira maal ta'ee boossanaan jedhe sagalee Waaqayyo jechuudha. Amma micaan kee hin jira maqaan isaa kabbeedha kabbeen kee nagaa qaba jira maal taatee boossanaan jedhe Yesuus sagalee Waaqayyo dhaabeenaa ililcha Yesuus Kiristoos inni guddaadha inni jiraatadha Yesuus jabaadha. Galateeffadhaa harka keessa walitti buusaatii. Isa harka isaa agarre jedhan isa du'aa isaa agarre jedhan isa mataa isaa agarre jedhan Yesuus hin boochuu annaan jedhan ani boo'u gooftannaa jira jedhan asitti dhufee lallabadhee Waaqayyo jira ilmi kee ani iddoo see galee naan jedhan. Kanaan dura daa'imni isaanii bakkee keessatti argine mataa isaa argine maaliif gadi baatee hin boossuu si jalaa du'eeraa ittiin jedhanii isaan immoo as dhufanii mucaan keessi jalaa hin duune lubbuudhaan jira jedhamee sagaleen darbee fi akkuma jedhame ta'ee daa'imni isaanii lubbuudhaan waan argameef sabni irra deebi'aa galateeffadhaa. Gammachuu guddaadha kuni waan ta'eef haadhaaf. Ammallee akkanaa ganaa dhaggeetti isinii haa dhaga'u Waaqayyo isiniifillee isinaa dhaqqabu isinaa dhaqqabu rakkina keessa furmaata isinii haaf laatu anaafillee furmaata naaf laatu anaafillee ija na bane gurra na bane Yesuus. Ammallee isiniifillee gurra sinaa banu harrakkattan rakkina jalaa ba'a hancinqamtan cinqii jalaa ba'a Yesuus isiniifillee haa dhaga'u. Ameen ameen ameen. Maqaan koo Caaltuu Gammachuuti kanan irraa dhufe Salaalee amma afanas hin jiraadhu asuma ana waan naa godhee gurra koo kana lachuu isaatu na dhukkubee. Waraassanatti godhee gara danda'ee karaa lachuun ittiin danda'een ciisuu ji'a lamaafan ittiin rakkadhee zayitii dibataa bishaan mana kanaa bitadhee galee gurra bishaan san naqadheen dibata immoo gurruma kana baddaa isaatti dibadheen rafee gara mana yaalaa deemteettaa gurri kee immoo gaafa si dhukkubu akkamsi godha ture keessaa. Mana yaalaan deemneen waaqumti naa fayyisu dheennise. Isa diddibadhee galgala rafee ganama gizeen ka'u karaa ani garuu akkanatti ciisan cinaacha ciisuu hin danda'u karaa lachuu gurri na dhukkuba achumana zayitii saniif bishaan san
Imala garuu in ajaa'ibu foolisaa nama bira dandeen taa'u jirbiyoon itti godhadhe malee achuma zayitii sanii fi bishaan itti naqeeta zayitii badduma isaa dibadhee rafee ganama gizeen ka'u cinaachatti rifee jira malaan karaa cinaacha kana keessaa gadi yaa'ee anna keessaa yaa'ee akka wayiitti tajaa ergasi nafayyee nama fayyaadha gurri koo fayyaadha nan nagaa tus narraan iyyuu duraan garuu namni tokkichoo natti dubbate nama baay'ee natti fakkaata amma fayyaa kootii waaqa naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi zayitii mana kanaa dibattee fayyite waan ta'eef inni lammaffaa. Inni lammataa immoo ukaanatti godhee lafuma kana yaaduma ka'ee ukaanatti godhee halkan na ukaa bishaanuma mana kanaa zayitii walitti makadhee dhugee ergasii fayyaa kootii nagaadhaa ji'a tokkoon itti rakkadhee isas kanaafis waaqayyo naa galateeffadhaa. Baga waaqayyo si gargaaree nagaan naqe. Tole maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Girmaa Tashoomaa jedhama. Asuma Adaamarraa dhufe. Isheen si cina dhaabattu maal keeti? Gaarummaa waaqayyo lafa kanatti isiniif godhe immoo maalidha? Haadha warra manaa kooti. Waaqayyo waan baay'eedhaan nu gargaare. Isa keessaa yeroo baay'ee dhala dhabne baay'ee rakkachaa turre. Yeroo tokko garaatti hafee irraa ba'atu ture yeroo baay'ee jechaadha. Garaatti hafee irraa ba'a ammamiin ture yeroo ammamiidhaaf rakkattanii? Ji'a sadii yeroo lama jechaadha. Waggaadhaan mana hospitaala deematu turre. Naa gaafiin keenya cimaa kan ture jechaadha. Yeroo tokko as waldaa achaantu kana dhufeen ture inni dhufna yeroo baay'ee utuman taa'ee jiru raajii zawuduun na waamanii rakkina akkanaa qabdu in ariifatiin in gunguminaan jedhanii waaqayyo dhala isinii kenninaan jedhanii kunoo waaqayyo dhala nu kenneera isuma kana gaafii keenya waaqa nu deebise isuma kana galateeffadhaafi. Dhala dhabanii rakkachaa turan akkasuma immoo ulfi ji'a sadiin irraa ba'ee baay'ee rakkannee lafa kana dhufee garuu waaqayyo dhala nu ammachiisee ija keenyaan nu agarsiisee jedhaaru waan ta'eef harka keessa walitti buusaa isa dhabe isa yaadatu waaqayyoof galata dhiyeessaa sabni. Maqaan koo Gaaddisee Kumsaan jedhama. Kan irraa dhufe Walisoorraa kan hin jiraadhu asuma. Garuu gaafa inni raajii zawuduun akkana naan jedhee gaafa jedhu nuufa ta'uu jedhee tan dhiise. Achiin guyyaa lammaffoo yeroo sana hojiin eegallee nan dhufe. Egaa inni isatti dubbatee anatta isaa dubbatu jedhee tan barreeffadhee dhufe. Dhugaa nan qabadha waan ta'eef achiin barreeffama sana baadheetuma deddeebi'a yeroo hundumaatu natti hin dubbatu. Yaa Waaqayyo dhumarrattan yaa Waaqayyo aniif inni dhala walirraa hin qabnu moo ani cubbamtuudha innoo yeroo hunda ol dhufu charchiidha anoo yeroo hunda dhufa maaf natti hin dubbanne jedhee tan gungumaa ture. Jeeneen fuulduraan ta'a yeroo sana waaldaa sagarasiiti. Yoo ta'u fuuldura taa'u na waamanii ilma dhiiraa tokkoof dubara 3 deessa naan jedhe. Amiin jedhee tan galeen anis isatti odeesse Waaqayyo kunoo dhalli namaa yoo mana keenya dhufte nu biraa bultuun jedha. Gaafa isaan irraa fudhatan bo'aan bulaa halkan gaafa kan durbii kiyya na bira dhufanii isaa bulanuun jedhaan gaafa sana hojiin irraa fudhatte bo'aatan bula. Garuu amma Waaqayyo haa ulfaatu ilmoon garaa koo jala godhadhee kan kooti jedhee itti amanu gooftaan naa kenne samaa irra haa ulfaatu teessu. Galateeffadhaafi sabni. Akkuma isaan siin jedhan ilma dhiiraa qabattee jirta kan hafan warra shamarraniidha waan ta'eef kunoo akkasitti baachisee jira isuma dubbate isa raawwatu isa dhabe isa yaadatu isa dhala nama baachisu Kiristoos Yesuusiif sabni harka keessa walitti buusaa galateeffadhaafi. Baga Waaqayyo siin gargaare isaaf